paaspoortii qofaadha. Paaspoortii baasa keessanaa isa keessa waliin haasa'u. Na deebisuu didde bar keessan kan uumana saatanaa see kara keessaa. Ati isa jirtu. Saawudiin jira siin hin jenne kana dura gizee meeqa sittaasee deebii tokkoon deebistu. Seentatu hin dhageeffattu malee. Waan harreen itti jirtu maaliin quban qabdu jaa waan itti jiru dagartee lubbuu bar. Meela asirra lafaan oola. Asirraa hombee immoo meeqatamaa ta'een order diraayivaroonni asii mataa na dhukkubsiti. Qibamoonni mana maadaamii asii mataa na ani irra fuubar ijoollee ijuuna keessatti jaamtee bara riibaan qabu ani lubbuu akkamiin amma nama meeqa sagalee ka barbaadu jira gin yoo gizee qabaatte nama saniifis sagalee ta'uu kan dandeessu. Kophaa kiyyaadha akkuma argitu nama kophaa kiyya jiraatudha. Kanaafuu ishee asumarraa wanna na barbaachisu qabuma asumarraa natti mi'amma tokko jechuudha itti qophaa'udha. Paaspoortii kana dura himcoo yoo si gaafattu faati suura gaafadhu jettu dhagee natee suura gaafadhe anu sirrii. Tokkoffaa kasi barbaachisu paaspoorta keetii suuraa keetii tikkeetti ofiif butatta biisaa ofiif baafatta. Saniin booda abbaa fedhessi fida jechuudha. Tikkeettiin asii ittiin karaa dhufuun natu wanneedha natu kutata jechuudha. Le? Eeyyena. Bakka ishee rakkoo hin qabu kanumaaf kan barbaadanu. Tikkeetti situ butata taa'ee dhibbu. Tikkeetti akka waan hafe sanitti dhufta sanii booda tikkeetti kee butattee biizaa kee butattee biiziti ji'a lamaatii dhufta. Aga ji'a lamaa hin ilaalta. Haala hojii hin ilaalta. Mana siitoo seentee hin hojjetta. Yoon taanes immoo hojii dhuunfaa keetiin hojjettaa jechuudhaan akkasittiin dhufe akkasuma ittiin dhuftaati illee lubbu. Bakka rakkoo hin qabu karaa keessa onaa deebistate karaa keessaatiin sinaa sobsiisaa karaa keessa wajjin xumurraa waan jiru naa xumurtadhee yaadaatumti karaa biraa yaada biraa hin qabu guyyaa xiqqootu naaf. Haayidhaan jedheemtu amma. Amma otoo jiru. Hin qabda amma haa isin jedhee suuraa na ergitee turte bar. Anuma suuraa na ergisanii ati. Eeyyan kanaafuyyuu achirratti naa sobsiisi achirratti waan jiru sinaa sobsiisa jechuudha. Eshi amma namatti ulaal bakkaati seente ati suuraa sullaalessa akka dhayite. Madeet na tasallabshu አሁን እዚህ አልነበርሽም? ልቡት የሲዶሽ ቦራን ማስ ሲፍዴ ዱፋ ከም ጎሽ ፈጅሱ ቦርኖ ሲፍዴ ዱፈሽ ማነሽ ድረሲ ዶክሽነ ማነሽ የትነቱ ሲፍዴ ዱፋ ልቡት የዘሩት ያ انتلي اما انا دبست سوني فقاتير تنال ريبنا دبسش اما سورة كاسه ارغي في يسا كديمتين بيقو منمت يا ربي يا هاتي لكو سودي سي ارغد كده فل ብዙ ጊዜ አውርታኛለች ባላ እኔም እያወራሁሽ ነበር እኮ በስ ላታነሱ ድብሳን ትሬ ነው እንደውም ጀግና ነሽ ስታዛን ትሬ በር ሪም ነጃይባ ተከናቀብ ደጆላ አበታ ረፋጅር ኦኬ አውሴ أوساني أرى أنتي أوسي شولي دماتي يا شولي أوسي أرى وقت السواسة سبا من أنت أوسي أوسي أنتي أوسي أصلا نجي برا نجي براندي ميا منو فيه ننقى مرامي عرفت هاي الرفاجر ربي نبات هاي الرفاجر مشانك يا يو برا كده تنار كرفاجر أما أول شيء برا كان جاموري ما شاء الله تسيا قولك ما تقول في نفسك تو كريستينا كان كوت أبا مريض بقى أبا أنا مريض Bangka, balik bebu, jadi. Balik, atum tu korang dah bincang ni mana bekerja tire. Tini mami kasih mami, namun dan deh sabane nyini, rolle Rabbi nanya tu garangi ya, ramona kan wak masak. Bicara durbi kau tak pernah kata, isin lagi ya orang garat tiba tekas majirti, ifadil lagi fakat terbawa kaya. Garat yang gue baca karena das kabatin. Serius. Ada garat tuh aja. Nanya guys, Jafrin boda ada mucat ya nih, Jafrin boda ada mucat insyaallah nagar tan Jafrin boda. Jadi orang kuat.
Baby shawariidhaatti si hojjechisa inshaallah. Oromoon beebi shaaworii wal geessee na hojjisiisti. Hundi ishiitu wal geessee beebi shaaworii na hojjisiisanii gaafa nan idee hundi keessanuu mucaa kiyya wayyaa naa bittanii uftanii warqii naa bittanii uftanii walla isin dhiisu gaafa nan idee hundi keessa uftanii na gaafachuu qabdanii. Sumaana masasiyaa godhu sumaana masasiyaa godhu. Indee godhee meeqa godharee godhee barkinoo habiibti shuufi. Yeeganni. Kan gaafa micaa dhufnee si eebbisnu gaafas aan dursu om durse gaafas argii om nu yaamte. Sargi maafi mishkila irri dhufaa sheeringi habiibti sheeringi ulfeessine. Biloo yeellam akkuma seera keenyatti malee. Amma sargiinis kiristaanaanis walumatti beebi shaaworii gootu. Kalas bakka dhuftee nagaa fattu seenaan maal kofaltaa jalaatillee qopheessiif dhiiran dahaa lakkuun dahaanii mucaan kiyya lakkuudha tokko isa fakkaata ji'a shanaffaa keessan jira ammashi. Maqaan Muwasii Moggaasaan. Maqaan Muwasii Moggaasa sila dhiiratti miti lachuu. Lachuu dhiira tokko caalaa ta'a tokko badhaasaa ta'a. Caalaa badhaasadha ijoollee. Intau maqaan kun intau. Inna hin Oromeetti nu kan taloo abbaan Oromoodha. Ho'oo Amaara rannalleen. Oromoota emu Oromoon jira kaka biraan baasafani. Indee? Baachuudha. Naa ta'anii mucaan kiyya maqaan isaa tokko caalaa tokko badhaasadha. Badhaasa caalaan dahaa ji'a amma ji'a afuraffaa keessa jira. Inshaallah ji'a ja'aan booda haadha daa'imaa ta'eetiin agartan asitti baadheen naal bitanitti. Maashaallah. Kenapa dan Jess gak bos ke sama nama dalam kita kenapa mau coba ya kode? Ini nafi nanti ini sama tamat lo madam bete ya takut. Segera le mata madam bete. Lainnya kan ale. Kasih tiro be kuno bis karpapa usawani lo lagi ya to kicha. Wallah. Esa. In karpapa. Bukan. Memang kada ada gusga. Abshira dhuga. Nyaanni bakka kan fayyaa ta'e ayyaana gaarii siif haa ta'u oolmaa gaarii karaa keessaa si'aasa karaa keessaa Ayyeeshi ayyaana gaarii siif haa ta'u siifillee lubbuu ayyaana gaarii siif haa ta'u kan bara naannoo geegireen nu haa ga'u bakka keessa. Ayyaana nyaata baru ganni nyaata bicara tasafita arra emborse arra fita. Harra gaarii nyaatama harra gaariidha boru nyaatama ayyaanni boru.